waggaa sadiif dhalan qabu tureyyuu. Waggaarraa mucaa fideeftu. Waggaarraatti mucaa fidanii dhuftan nuun jedhanii Waaqayyoos immoo akkuma san nu gargaare kunoo mucaa ja'a qabnee dhufneerra. Yaasa mucaa ilmaa namatti dirtu, yaasa mucaa ilmaa isa mataansaa bengiroo namatti laattu. Abbaan manaa sin kaatu, haati manaan qabdu yoo ta'e fiigi as kottu dhiira tokko tafe fiigi as qabaa harka keessan mana keetti ji'a kana waa dhalateera. Ururuu edhaame maali? Nurra keessanii rafee as qabaa harka keessan. Yaasa mucaa ilmaa namatti dirtu, yaasa mucaa ilmaa isa mataansaa bengiroo namatti laattu galanni siif haa ta'u kaa. Bilisa galateeffadhaa. Bu'aa waggaarraa mucaa fideeftu. Tole maqaan koo Gaaddisaa Girmaan jedhama kanan dhufe asuma magaalaa Bishooftuu turre. Tole gaa Waaqayyo waan nu godhe waan guddaa nuuf godhe nuti dhala barbaachaaf waggaa 3 gaa dhala barbaachaaf jecha godhatee hafne akka carraa ta'ee bara 2005 ji'a 9ffaa gaafa guyyaa 13 gara waldaa kanaan dhufe akka carraa akka duuba sanan dhaabadhe namni Waaqayyo dhalan qabne nama 7 argaa jira jedhanii akka carraa ta'ee dubartoota 6tu gadi ba'ee dhiirri tokko hafteerti jedhanii kazaa anuma jedhanis kaadhee gara fuulduraatti dhufe san booda gara fuuldura kanatti baanee urursaan nuun jedhanii hin urursine waggaa irratti mucaa fidanii dhuftan nuun jedhanii Waaqayyoos immoo akkuma san nu gargaare kunoo mucaa waggaa ja'a qabnee dhufneerra Waaqayyo immoo nama galataa nu taasiste kanaaf sabni Waaqayyo nu galateeffadhaa jechuun barbaada. So gara mana yaalaa deemnee irraa asuma hospitaala waliigala magaalaa Bishooftuu kana deemnee turre. Kazaa deemi jennaan ammatti wanni sirriitti meeshaa mul'isu hin jiru waan ta'eef nutti haarannutti nu agarsiisne. Kanaaf Adaamaa Finfinneetti riifarii isin godhanii riifarii nu barreessanii. San boodaanis keessa kootti ayee jedheetuman cal jedheetumatti namanne. Waaqayyo hin godhe jedheetuman dhiisee qas hin deemne gara riifarichas fudhannee hin deemne achumaan hafne. Kazaa achumaan gara waldaa kanaa hin dhufne. Waaqayyo kunoo nama galataa nu taasise jechuudha. Ayee miira sirriitti akka hin godhanne tokkotti dubbatan isaanii. Waaqayyo garuu immoo akkas hin jenne nu gargaare kunoo mucaa maqaa Siinaan jedhamu nuuf laatee jechuudha. Mucaa dhiiraa fidanii dhuftan nuun jedhanii kazaa akkasuma immoo kunoo mucaa dhiiraa qabnee dhufneerra jechuudha. Sabni Waaqayyoo harka keessa walitti buusaa gooftaaf galata guddaa iyyaa ililchaa. Maqaan koo Mastawaa Xaasoon jedhama anan dhufe asuma Bishooftuurraa. Waggaa 3 Waaqayyo kan na godhe waggaa 3 dhalan qabu tureyyuu baay'een itti dhiphadhee hirriba dhabee baay'een itti rakkadhee garuu Waaqayyo waan guddaa nuuf godhee mucaa nuuf kenneera. Ani gaafa sana sin jiru tureyyuu biyya warra koo biran deeme inni charchii deemee akkatti Waaqayyo natti dubbate kazaan ergasii mucaa arganne dhufeera. Inni kan bilbilaan natti hime achi dhaqeen naa kadhatame. Dhugaan natti dubbate ilma dhiiraa fiddee dhuftanaan jedhee waggaarraatti naan jedhe finnee dhufne. Utuma mana hin galin bilbilee mucaa ilmaa fiddanii dhuftu jedhanii sagalee raajii nuu kadhatanii kanaaf iyyuu waggaarraa mucaa fidannee dhufnaa siin jedhe. Sabni Waaqayyoof galata guddaa dhiyeessaa.